Itoophiyaa intarneetii uguruun Afrikaa irraa sadarkaa duraa irra jiraachuun ibsame. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Ardii Afrikaa keessatti erga bara 2016 as ugurri intarneetii dachaa lamaan kan dabale ta'uun bara 2016 kaasee hanga 2024tti intarneetiin yeroo 190 cufamuu kan ifoomse qorannoo haaraan Itoophiyaan qofaa isheetti yeroo 30 cufuun akka ardichaatti sadarkaa jalqabaa irra jiraachuun beekamee jira. Qorannoon barru Internet Shutdowns in Africa Technology Rise and the Power by the African Digitalized Network and the Institute of Development Studies jedhamuun maxxane akka ibsutti Afrikaa keessatti ugurri intarneetii harka 100 keessaa 14 irra ture gara harka 100 keessaa 28 dachaa lamaan kan dabale ta'uu fi Itoophiyaan yeroo 30, Sudaan yeroo 21 akkasumas Aljeeriyaan yeroo 14 cufuun sadarkaa 1 hanga 3 qabataniiru jedha barruun kamisa dheengaddaa ba'e kun. Itoophiyaa keessatti intarneetiin yeroo dheeraaf kan cufame yeroo waraana Tigraay ta'uu kan eeru gabaasichi kunis namoota miliyoonaan lakkaa'aman akka waliin quunnamnee fi tajaajilu bu'uuraa hin arganne taasiseera jedha. Akka gabaasichi jedhutti ugurri intarneetii kun sagalee mormitootaa ukkaamsuuf komii callisiisuu fi hirmaannaa hawaasni siyaasa keessatti qabu daangessuu fi itti dhimma ba'aa jira jechuun qorattoonni akeekkachiisaniiru. Itoophiyaa keessatti yeroo rakkinni uumame intarneetii uguruun tooftaa dhaabbataa ta'eera. Kun immoo mirga namoomaa miidhuu qofaa osoo hin taane warreen aangoorra jiran fayyaduun hirmaannaa lammiilee hir'isa jedha gabaasichi. Intarneetiin al tokko uguramuu mirgoota namoomaa sarba akkasumas dinagdee biyyatti miidha jedha. Toonii Roobertis International Development Studies qorataa fi barreessaa barruchaa keessaa tokko kan ta'e. Barreessitoonni kun mootummoonni dhiyeessitootni teleekoomii fi dhaabbileen naannoo uguramuu intarneetii akka ittisan keessumaa naannoo filannoo fi mormiitti kun akka hin raawwanne gochuu akka qaban kutannoon mirga dijitaalaa akka eegan waamicha dhiyeessaniiru. Murni bilchiginnaa Gujii lixaa keessatti maqaa opereeshinii jedhuun uummata nagaa dararuun saamuu fi manneen gubuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii biyyaa. Gujii lixaa aanaa galaanaa keessatti murni bilchiginnaa maqaa opereeshinii jedhuun uummata nagaatti bobbuun saamicha qabeenyaa fi manneen gubuun dararaamaa kan raawwatan yoo ta'u fulbaana 21 2025 aanaa galaanaa gandoota akka Iituu fi Wodoo jedhaman keessatti jiraattota hedduu jalaa qabeenya saamuun mana jireenyaa ibiddatti shidanii gubanii barbadeessuun jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Haaluma kanaan ganda Wodootti namoonni manni jireenyaa isaanii qabeenya guutuu waliin jalaa gubate Guyyee Littuu, Littuu Dollee, Gammachuu Littuu, Galaa Wajagaa, Barjuu Galaa fi Woloo Galaa kanneen jedhaman yoo ta'an ganda Iituutti ammoo nama obbo Eedoo Yandaa jedhamu jalaa mana jireenyaa isaanii qabeenya guutuu waliin sababa tokko malee loltoota sirnichaan qabeenyaan isaanii barbadaa'u dubbatu. Oduu saamichaan ammoo ganda Wodoo keessaa namoota maqaan isaanii obbo Bonayyaa Saalii jalaa loon 20 fudhachuun ganda Iituutti bakka dhagaa qayyaa jedhamu keessaas obbo Badhaasoo Haroo jalaa loon 3 fuudhanii 2 ammoo achumatti qalatanii nyaachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Gochaa badii kanas adda durummaan uummata nagaa irratti raawwachiisaa kan jiran kaabinoota maqaan isaanii Aligoo Jaldoo, Galma Bolee, Badhaasoo yookaan Bursoo Damisee fi Qeechisaa kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni dabaluun eeranii jiru. Lixa Wallaggaa aanaa Gimbiitti shamarran fedhii isaanii malee humnoota waraana bilchiginnaatti heerumaa jiraachuun himame. Dabalata isaaf Jaal Amansiis Kaayyoo. Waraanni murna bilchiginnaa maqaa raayyaa ittisa biyyaa, poolisoota idilee, humna farra riphee lolaa, milishaa fi poolisoota federaalaa akkasumas kaadiroota sirnichaa dabalatee qaamoleen paartii bilchiginnaaf tajaajilan marti aangoo isaanii lammiilee nagaa irratti argisiisaa kan jiran hoggaa ta'u shamarran Oromoo bakka argan cufatti dirqiin gudeeduu fi fedhii isaanii malees fuudhaa jiraachuun kan himamu yoo ta'u tibbanas bifa addaan godina lixa Wallaggaa aanaa Gimbiitti rakkoowwan wal fakkaatan gaa'illi dirqii raawwatamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraataan lixa Wallaggaa aanaa Gimbii ganda Waddeessaa waraqaa irraa dubbisne himutti shamarran waggoottan 16 gadi danuun sodaachifamanii gudeeddaaf akka qaamolee bilchiginnaatti heerumaniif dirqisiifamaa akka jiran himuun obboleettiin kiyya kan umuriin ishee 13 tokko manaa baatee waraanaan sodaachifamuun yeroo ammaa itti heerumtee jirti jechuun dubbata. Kana malees shamarran ollaa keenyaa danuun gara gabaa yoo deeman humnoota waraanaa kanneeniin qabamuun mooraa waraanaatti geeffamanii gudeedamaa jirus jechuun yoo mormii kan argisiisan ta'e maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun barjaa somaan yakkamanii hanga lubbuu dhabuu fi hidhamuu irra ga'aa jiru jechuun himam. Rakkoon ilmaan isaanii irra ga'aa jiruuf maatiin danuun qaamolee itti himatan dhabanii jiraachuu himuun gochi kun seera bilchiginnaa gaa'ila umurii malee fi dirqii dhorkuu hunda cabsuus gocha kana qaamni irraa ittisaa jiru akka hin jirre fi wabiin seeraa dhabamuu namni achi irraa dubbisne ibseera. Godina Bahaar Argee aanaa Kombolchaatti kaadiroonni PP maqaa garaagaraa da'oo godhachuun uummata aanichaa saamaa jiraachuu fi dirqiin leenjisaa jiraachuu jiraattonni himan. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba.
Godina Bahaa Harargee aanaa Kombolchaa gandoota aanichaa cufa keessatti kaadiroonnii fi waraanni PP waliin ta'anii maqaa garaagaraa da'oo godhachuun uummata aanichaa dirqisiisanii qarshii irraa funaanaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti buusaa gonofaaf jechuun qarshii 1,100 akkasumas ganda tokkoof qawwee 22 isiniif binna jechuun tokkoon jiraattotaa irraa qarshii 2,200 saamsisaa kan jiru bulchaa aanaa Kombolchaa nama maqaan isaa Nuuree Mahammad jedhamu akka ta'e jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Goleewwan Oromiyaa cufa keessatti murni biltsiginnaa kaffaltii waliin isaa hin beekamneen uummata saamuun waraanaa fi kaadiroota isaaf baajeta dhangalaasee ittiin yakkaawwan garaagaraa raawwachiisaa jiraachuun ni beekama. Masrii Naayil Deeltaa keessatti balaa ibiddaa fi kufaatii gamootiin yoo xiqqaate namoonni 8 du'uun 29 ammoo madaa'an. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Ibidda jimaata barii Masrii Naayil Deeltaa keessatti ka'een gamoon gar-tokkoon jigee yoo xiqqaate namoonni 8 du'uu fi 29 madaa'uu qondaaltonni himaniiru. Bulchiinsa Gaarbiyaa magaalaa Ilmahallaa kan oomisha huccuutiin beekamtu keessatti boba'aan akka dha'uu fi ibiddi akka ka'u taasiseera. Sunis gamoo gar-tokkoon akka jigu taasiseera jedha miidiyaan waajjira bulchaa. Bulchaan Ashraf Algendii kan bakka sana daawwatan ibsa kennaniin akka jedhanitti gareen deebii hatattamaa ibidda kana guutummaatti to'achuu fi kutaalee gamoo barbadaa'e buqqisuu isaanii garuu yeroo gabaasni kun qindaa'etti baraartonni ammallee namoota 3 caccabaa jalaa baasuuf yaalaa jiru. Haalli isaan keessa jiran ifa miti jedhe. Ministeerri hojjetaa ibsa baaseen miseensonni ittisa siivilii tokko ibidda dhaamsaa osoo jiranii lubbuun isaanii darbuu ibseera. Namoota miidhaman keessaa tokko yaala cimaa keessa kan jiru yoo ta'u 8 ammallee hospitaala kan jiran ta'uu fi kanneen biroo yaalamanii gadhiifamuu isaanii waajjirri bulchaa biyyattii beeksise. Ji'a adoolessaa keessa ibiddi gamoo dhaabbata teleekoomii guddicha magaalaa guddoo Kaayiroo keessatti argamu kan gube yoo ta'u yoo xiqqaate namoota 14 madeesse tajaajilli intarneetii fi bilbila harkaa yeroodhaaf akka addaan citu taasiseera jechuun Associated Press gabaase. Murni PP Shirooboo fi uummata walitti buusuu jedhuun godina Iluu Abbaa Booraa Bunnoo Beddellee fi Jimmaa keessatti yakka namoomaa uummata Oromoo godinaalee kanneen irratti raawwachuu qophaa'aa jiraachuun barame. Dabalatasaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Gareen faashistii PP gidduu kana humnoota tikaa isaa Finfinnee irraa gara waraana naannoo Gambeelaa qubatanii jiranitti erguun ajajoota waraanaa waliin marii dhimma gootichi waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Iluu Abbaa Booraa fi Bunnoo Beddellee keessa socho'aa jiruun walqabatee lafa naannichaa nu harkaa fudhatee godina Jimmaa keessattis uummata nu harkaa baasee jechuun sochii waraana bilisummaa Oromoo dhaabuuf mari'atanii jiru. Maree kanaan karoora hojii 3 qabu baafataniiru. Karoora isaanii kanaanis humnoota waraanaa isaanii naannoo sanatti baay'isanii bobbaasu waraanni PP uummataan hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jechuun ajjeesuu fi dararuu akkasumas gochoota suukanneessoo qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fakkaatan ijaaranii uummata irratti hojjechuu akka ta'e waltajjii isaanii magaalaa Gambeelaa keessatti taa'aa turaniin mari'ataniiru. Akka maree isaanii kanaatti waboon naannoo kanaan dura hin geenye ga'aa jira. Uummatnis nu goyyomsa malee simachaa jira jechuun tooftaa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin socho'aa jiruun faallaa isaa hojjennee ilaalcha uummatni waraana bilisummaa Oromoof qabu jibbisiisuu qabnaa jedhan. Kana keessatti miseensonni keenya namoota hidhata waraana bilisummaa Oromoon shakkaman uummaticha duratti ajjeesuu fi qabeenya waliin manneen gubanii mancaasuun akka jiilan gochuu akkasumas hawaasa wal irratti ijaaruun bakka sochiin waraana bilisummaa Oromoo jirutti ofiin wal yakkanii akka wal adaban faa irratti hojjechuu qabu jedhan. Murni faashistii PP bakka waboon socho'u kamittuu siyaasaa fi humnaan mo'achuu dadhabuun shiraa fi diraamaa adda addaa hojjechuun uummataa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti buusuuf kan hojjetu ta'us gootichi waraana bilisummaa Oromoo ammoo xaxaa kana hunda cabsee bakka hundatti babal'atee hojjechaa jira. Uummatni keenyas kana beekee gochaawwan farraa bakka waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jiru kamittuu akkasumas addatti bakka PP'n diraamaa maqaballeessii waboo irratti hojjechuuf karoorfate godina Jimmaa, Bunnoo Beddellee fi Iluu Abbaa Booraa keessatti hojii PP kana saaxiluu balaa kanaaf akka hin saaxilamne of eeguu fi qaama kana hojjetu hubatee akka jireenya isaa guyyaa guyyaa of eeggannoon geggeeffatu hoogganni waraana bilisummaa Oromoo naannichaa dhaamaniiru. Godina Bahaa Harargee aanaa Beddennootti ergamtoonni biltsiginnaa dargaggoota ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuruu fi hawaasa dararuu ammeessan. Guutuu gabaasa kanaaf
Caalkennaa Sabaa. Ergamtoonni biltsiginnaa torban darbe irraa eegaluun aanaa baddannoo guutummaa keessa dargaggoota fedhii isaanii malee ukkaamsanii mana hidhaatti darbachuun maqaa biyya keessaniif loltu jedhuun gara mooraa leenjii waraanatti guuraa jiraachuu jiraattonni aanichaa dubbisne arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kana malees aanaadhuma kana ganda Gooroo Wadoo jedhamu irraa lukkeeleen PP fulbaana 21/2025 jiraattota hundaan waraqaa eenyummaa dijitaalawaa baafadhaa jechuun dirqamaan suuraa kaasaa turuu fi gara fuula duraatti erga waraqaa sana fidanii fi booda maallaqa hanga fedhan irraa saamuuf karoorfatanii jiraachuun barameera. Aanichuma keessatti ergamtoonni biltsiginnaa diinagdee empaayeratti suphuu fi dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf jecha waanuma fedhan kalaquun saamicha irraa eegalee hanga ajjeechatti gochoota gara jabinaa hawaasa irratti raawwachuu heddummeessanii kan jiran ta'uun dabalataan ifoomee jira. Godina Shaggar magaalaa Maqii keessatti biltsiginnaan dargaggoota dirqamaan waltajjii teessiseerraa abdii dhabuun dhaga'ame. Dabalatasaa Jaalsabaafan Waggaarii. Godina Shaggar magaalaa Maqii keessatti fulbaana 24/2025 dargaggoota dirqamaan waltajjii teessisuun mariin nuti sin barbaanneef galaana diimaaf lolli dirqama irreecha irratti abiyyiin faarsuu qabdu waboo balaaleffachuu qabdu nu walii yoo dhaabbattan lafaa fi maallaqa isiniif kennina jechuun goyyomsuuf yaalanis dargaggoonni dirqamaan waltajjicha hirmaatan hundi yaada muddamsa biltsiginnaa kanaaf carraan haasawaa irra deddeebiin laatamuufis deebii tokko osoon kenniin waltajjii xumuruun biltsiginnaan yaaddoo guddaa keessa akka seentu taasisee jira. Namni galaana diimaaf gaaffii hin kaasne yookiin hin lolle jiraatti kan du'e yookiin roobootiidha kan jedhu Abiyyi Ahmed olaantummaa siyaasaa fi aangoo isaa jabeessuuf lola galaana diimaa kana lubbuu ola deemtotaan afuura itti baafachuuf hojjechaa jiru. Dhimma galaana diimaa ilaalchisee karaa jeneraalota miidiyaalee fi hooggantoota isaa sooroma ba'an kanneen akka Diinaa Muftii fi Dr. Mulaatuu Tashoomeetti kallattii adda addaan dubbachaa kan ture yoo ta'u dhimma kana deeggarsa uummataa waan qabu akka fakkaatuuf jiraattota dargaggoota dabalatee waltajjii teessisuun mariisisaa turaniiru. Mariin aanaalee fi magaalota Oromiyaa hedduu keessatti taa'amaa turee fi jiruun garuu paartii bultoota isaanii irraan kan hafe uummanni deeggaranii akka hin jirre barameera. Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo Aannaatti lukkeeleen biltsiginnaa dargaggoota lama ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo. Maqaa hawaasni keessaa hin qabne ofiin itti maxxansuun yakkawwan mirga namoomaa kan hammeessan waraanni maafiyaan impaayeratti addatti dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu hammeessuun aanaa Daaboo Aannaa ganda Qarqaa jedhamu irraa loltoonni biltsiginnaa fulbaana 22/2025 dargaggoota maqaan isaanii Gammachuu Ibraahimii fi Dabalaa Mulunaa jedhaman qabanii ukkaamsuun bakka buutee dhabamsiisuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dargaggoonni kunneen hanga ammaatti bakka buuteen isaanii kan hin beekamne yoo ta'u maatiin isaanii waajjira poolisii aanaa Daaboo Aannaatti hanga waajjira poolisii godina Bunnoo Beddelleetti barbaadanii dhabu jiraattonni gandichaa itti dabaluun ibsanii jiru. Gandicha keessaa lukkeeleen biltsiginnaa maqaa deeggartoota wobooti jedhuun dargaggoota ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuun du'aa fi jiraan isaanii illee kan wallaalame hedduu ta'uu yoo ta'u irra deddeebiin gochaan akkasii aanicha guutummaa keessatti gara malee hammaatee waan jiruuf hawaasni hundi akka itti bahee galuu dhabee jiraachuun addeeffameera. Biyyoonni arjoomtoota ta'an gargaarsa maallaqaa atattamaa abbaa taayitaa Faalestiiniif ni kennu jetti Noorweey. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Gareen biyyoota abbaa taayitaa Falastiin gargaarsa maallaqaa kennan paakeejii atattamaa deeggarsa kana dabaluuf waliigaluu isaanii ministeerri Aajaalaa Norwee jimaata kaleessaa ibseera. Saawud Arabiyaa, Ispeen, Biriteen, Jaappaanii fi Faransaay biyyoota jalqabbii tumsa atattamaa itti fufinsa faayinaansii abbaa taayitaa Falastiin jedhamuun moggaafame jiran keessaa tokko. Inspeekshiniin kun maallaqa hangamii akka walitti qabu battalumatti ifa hin turre. Tummaan Norwee gumaachisaa miliyoona 40 yookiis doolaara miliyoona 4 akka ta'e ibseera. Ministeerri dhimma alaa ibsa kenneen gamtaan kun rakkoo maallaqaa ariifachiisaa fi kanaan dura hin argamne abbaa taayitaa Falastiin yookiis PA mudateef deebii kennuudhaan hundeeffame jedheera. Kaayyoon atattamaa faayinaansii PA tasgabbeessuu fi dandeettii bulchiinsa tajaajila barbaachisaa kennuu fi nageenya eeguu akka ta'e dabalee ibseera. Biyyoonni kanarratti hirmaatanis Israa'el maallaqa kan PA jedhan akka gadhiiftu gaafataniiru. Norwee waggoota kurnaniif garee arjoomtoota idil addunyaa Falastiinotaaf koree quunnamtii yeroo yookiis AHLC jedhamuun beekamu dura taa'aa turte jechuun Reuters gabaaseera.